Akkaataatti hojii uummatan keessaa inni tokko isa kanaadha jechuudha. Amma mootummaan amtiyyuu hojii uummadhaa jedheera waan ta'eef mootummaan keenya inni eessa jira? Hojii uummachuun qabachuudha. Biyya kana keessatti maal hojjenne nyaannure? Amma kanaan booda hojjetaa mana baankii manaajara eenyu ta'een hojjedha amma? Manaajara Abshaaloo haa ta'u. Manaajara Abshaaloo baankiin keenya libsuu baankiidha haaraa dhufee akkaataan hojii keenya addaadha. Har'a akkaawuntiin nama bansiisee ittiin birrii namarraa godhachuudha. Dhugaadhaan maal biyya kanatti yoo nama naa kennaa jettee harkatti qabdee kadhatte yoo dhagaa cabsitee nyaattu siin jedha namni. Ajaa'iba biyya kanatti immoo namni dhagaa cabsee ammame biyya kam keessatti amma namni kan dhagaa cabsee fa'aa nyaatu. Dhagaanis hin nyaatamate maaliif itti kobilistoonni ittiin lafaa hojjenna. Nyaannu lafaa fuuneetidhaan balleessinu. Hello, akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa. Akkam jirtu manaajar? Mookee waardiyyaa baankii keenya akkama eessa deemate? Nagaa jirtu. Akkamati? Nagaa. Al tokko harka keessan kaasaa. Waa tokko qabattanii hin baanee? Homaa waa tokko harkaan qabdu? Lakki narraa baasuu barbaadde kanas? Maal narra barbaade argati? Baankiin kuloo seenuu dandeessu. Bakkeettis baankiin sakkattaatee na seensis taate? Hin baree makkanuma. Amma dafii hojii waardiyyaa maddee Fattashaa waan hin baree. Hin baree? Nama fattashaa oola waan ta'eef. Galgala gaafa raftoo siree akkas goota ka? Siree haadha manaa qaba ammoo. Amma taatan manaajar. Fuuteettaay? Fuuteettaay? Hin beektanii? Qotu siin fattashaa siree tol darbeette fattashaa kaasees galgala gaafa galtu. Dafi deebii hojii waardiyyaa amma dafi deebii sitti bada dafi deebii. Al tokko fattashamtanii seentu. Bakkeetti alatti na fattashitan natti baree? Feeka namni dhufuu namni darbuu hundumaa gaggaaban. Akkam jirtu? Akkamati? Nagaa keessanii? Naguma? Jirtu? Akkam? Nagaadha? Nagaadha? Jirtu? Akkam? Dabartanii? Lakkis hin beeku. Manaajara Abshaaluun jedhama. Manaajara mana baankii Libsuuti. Manaajaruma Libsuu baankii moo? Asumaadha. Kan dheengadda haaraan barame tokko beektu dheenjaadha. Isuma asii moo? Asuma beektu miti? Libsuu baankiin manaajara lama qabaare inni tokko siin fakkaatu. Maali jechuudha? Buukii kitaaba qabdu? Kitaaba maali? Kitaaba afaan Oromoo. Kitaaba na bichisiisa moo buukii na banaa jirta? Buukiidha kaa buukii jechuu barbaadani. Buukiin Oromiffatti kitaaba? Buukiin bansiisaa jira. Kitaaba bansiisaa jirta? Buukiin keenya adda kan inni adda godhu. Maaltu adda isa godha? Baankii warra kanarraa adda godha. Maaltu adda isa godha? Maaltu adda isa godha? Tokko kaalarii addaa tokko fayyadamna. Kaalarii namni tokko hin fayyadamne tokko fayyadamna. Kaalarichi Kaalaricha anuu hin beeku. Adda kaalaricha jechuudha. Lammata 200 yoo qusattan gargara 400 baafachuu dandeessu. 200 dhala. 200 dhala. Maal ajaa'ibni? Baankiin akkasii hin jiru kaa argame. Kanas adda godha jechuudha. Kanas adda godha. Sitti adda godha. Amma tuun kuma kee galgala kuma lama ta'a jechuudha. Hin dhala. Dhiira moo durba? Birrii dhala. Ishee. Birrii baay'ee dhala. Kanaafuu birrii yoo sii danda'ame illee jechuudhaan birrii. 20 banachuu. Yoo 20 bananne meeqadha? 40 ta'a jechuudha. Ammoo asinitti kenna deemaa birricha moo? Amma natti laattu ammuma sirkaa fuudhee isinii banee waa hunda guuttanii gargar dhuftanii manaajara waan ta'eef. Ammoo kaashii marga dinaa laattu? Ani margaa dhuftanii 40 fudhatu galgalaa jechuudha. Ishee. Itti fufi gaame. Tole. Ganaa gaaffii gaafadhu jira. Gaaffii kana deebistu jechuudha. Bilbila wajjin ajjaasisi godha. Maqaa keessa jedha kana maqaa keessa ni ture? Abdiisaa Waaq jira. Abdiisaa Waaq jira. Umuriin keessan meeqa? 22. 22? Ani meeqa? Natu beekaa haree kan kee. Tole. 22. Tole. Kana jedhu haadha manaa fuutaniittu? Haadha manaa fuudheera. Fuutaniittu? Tole. Fuutaniittu? Heerumteetti ati manaa keessan heerumteetti? Abbaa manaa argitee fi hin beeku. Hin heerumne ati manaa keessan? Eenyu fuudhere ani manaan koo ergin heerumne ta'e? Ati manaa keessan hin heerumne jechuudha. Heerumteetti? Isintu fuudhe? Ani abbaa manaa seeti. Abbaa manaa qabdi. Ati manaa keessan umurii ishee meeqa? 18. 18. 8? Ati manaa keessanii maqaan ishee yoodha? Leensaa. Leensaa. Maqaa bareeddu. Hin bareeddi moo fokkisti? Hin bareeddi. Hin bareeddi. Lakkoofsa bilbilaa manaa keessanii. Asirratti rakkinni guddaa kan inni jirudha. Lakkoofsa bilbilaa manaa keessanii guutuu ta'uu qaba. Waamuu qaba.
baankii keenya dhufuu qabdi. Isheen immoo isa buukiin banadhutti isheen dhufti. Ati bilbilaan Hin qabdu seella qoota bilbila. Kanuma kootti fayyadamti. qabdu Hin qabdu. akkamitti ni taare? Kan kootiin anaa banaa jirta miti maal isheedhaa banaa jirtaati. Ati manaa keessa hin barbaachisti. Ada mana bareedduma fokkiftuudha itti miti Hin bareeddisa iyyuu. fokkiftuudha. Akkasti. Haa ta'u. Mucaa qabdusi? Amma garaa jira. Garaa jira? Ulfoofteetti? Mataatti baattiin jedhee garaatti baattiin osiin jedhe boleessa. Akka aadaa Oromootti garaatti baattiiniif ulfaa'uun tokkuma. Kanaafuu ati manaa keessa ulfoofteetti barbaachiftu amma piroosesii xumurtaniittu birmee kaattu amma asitti gaa wanta adda godhu kan biraan illee. Amma gaa baay'ee haasofteeti. Amma ati haasofte si dhaggeeffataan ture. Amma mutaraanatu haasa'a dabareen kan kootiin dhaggeeffadhu. Asuma laa baankichi beekti miti? Kana dhaggeeffadhu amma mutaraanadha. Manaajerri. Asuma ture laa baankichi jechuudha. Asuma dhuftee fudhatu. Haaraadha. Dhala. Tokkuma dhibba qusattaan faa gaariidha. Miilli qabaa namni illee nafaatu qabaatteen gaariidha. Amma ati manaajera baankii ibsuu. Manaajera baankii. Amma mee ani haasa'e jedheenii si xumursiisu maal seenaa maal akka ati haasoftu baruu jedhee si dhaggeeffadhe. Ajaa'iba. Namni beekaan namni qo'i na dhaggeeffadhu amma ati silaa haasofte ani na haasofne amma natu haasa'a. Baay'een si obse amma ati haasa'a turte si dhaggeeffataan ture haasaa nama bishaatuun sirraa dhagaa laata jedhe manaajera libsuu baankiiti yan jette libsuu baankii immoo kunoo tokko malee hin jiru asii. Tokkuma jira. Ana manaajer. Manaajerri achi immoo ana malee namni biraan hin jiru manaajerri ana amma qulfii cufee dhufe haasa'i maal akka taasiftu si baruu si dhaggeeffadhe. Ana jechuudhaan kan baay'ee sinnibu. Amma akka gootu haasaa biraan gaafatu yookaan qaama seeraan sitti waama. Akkasitiin kan maal ana namanni erge. Namanna ergee waan gaafatu akka itti bakkee keessa deemtanii buukii bani hojii banan nattanii buukii bani dha erbee raasaa deemtu safara keessa. Manaajeroo ani awwaanan godhin qabu isaan ni erge laa kunnoo. Buukiin bana dheedhee ofii kooti banamee oole. Wayyoo. Manaajera baankii naan jedhaa manaajera baankii isaa malee. Biyya kana keessatti hojjettee nyaachuu hin danda'amu. Biyya dukkanaa. Hoggudduudha. Amma akkamitti nama jireenya hey. Jirtu? Nagaadha. Nuti hojjetaa mana baankiidha. Manaajeran jedhama. Makiinaan kun sitti argama? Nagarta makiinaa kana? Nagartee? Baga agarti. Jirtu manaajer. Makiinaan kuni fakkeenyaaf makiinaan kuni akka fakkeenyaatti waan makiinaa kana yoon sitti hime qulfii san godhe. Qulfii dhabdanii? Ni barbaanne? Makiinaan kun sitti mul'ata miti? Argaa jiru. Kanaafuu ani manaajera mana baankiiti. Kanaaf jenne kana jedhu buukii qabdu isini kitaaba qabdu. Kitaaba qabdu. Kitaaba maali? Kitaaba afaan Oromoo for English for Itoophiyaa. Kitaaba jechuun buukii jechuudha. Buukii jechuu barbaadanii nama baay'ee dhaabbansiisaa jirra. Har'a milkoomne baay'ee milkoomne. Maali baankiin keessa? Baankiin keenya libsuu baankii beektu engadda haaraa dhufe libsuun baankiini. Akka haaraa ta'e dhufeera. Libsuu baankiin keenya kan adda isa godhu waa baay'ee jira. Libsuu baankii beektu? Libsuu baankii sagal. Eesuma gadi sana beektu miti? Beektu. Isin manaajera libsuu baankii? Ani manaajera baankiiti. Argitee makiinaa kan? Angooti. Kanaafuu baankiin keenya adda kan namaarraa adda. Birrii 2,000 yoo kaa'attan galgala 4,000 baafattu. Dhugaa rabbi. Turte.
Hin Ilaa turtee. har'a galgala. Hin turtee daftii na galmeessita. Kanaafiyyuu isinin baasa. Kan biraa kan adda isa taasisu ati manaa keessan bareedduu yoo taate banachuu dandeessi. Haati manaa bareedduu taate Banachuu dandeessi. Haati Ni manaa. dhala ishee ni dhala jechuudhas. Haati manaa koo bareedduudha. Bareeduudha? Baay'ee malee. Isa barbaachisanii maqaan keessan eenyudha? Maqaan Mokonnon. Mokonnoon. Mokonnoon. Isinii kana jedhu milishaadha moo maaloodha isinoo? Haa ta'u Mokonnoon. Alaasaa. Mokonnoon eenyuti? Mokonnon Maammoo. Mokonnoon maammoo kanan jedhu umriin keessa meeqa? Haa ta'u hin barbaachistu qaba bilbilli ishee hin barbaachisu fokkisitettan Bilbilli ishee kanan jedhu gurraattiidha. furduu afaadha qal'oodha haa ta'u rakkina qabu Alaasaa jirtaati. haa ta'u Buufii naa bantamoo. kitaaba isin bana amma birmee gaatu ture birmee gaatu Ammuma irra naa kette. amma dhala gargaraa yoo dhuftan hin dhala birmee gara gaatu Ammuma isinii kenna. amma nyaalattu kanaafiyyuu banadhaa isinin jedha meeqa irra kaattu meeqa banattu Amma baay'ee haasofte isin ga'u. Baay'ee haasofte isin ga'u. eegaa isinii fedhani meeqa Hin haasofte. Anuu wardiyyaa libsuu baankiiti. waardiyaa Libsuu baankiiti. dhugaa Guyyaa tokko yoo machi dhufte sin agarra. waardiyaadha isinii ana miti kan isin Akkuma manaajara ana libsuu baankiiti. miti kan isin qaxare ana miti kan isin qaxare Eenyu abbaa kee gowwoomsu ati. eenyu abbaa koo miti ila isanni ergi dhugaa waaqayyo ana miti la